فيديو كوكنا شيري قداتو إجولة بيرت كيت زران بران ناقا نمني توكتينا كبران دبر كيتشتو جولة مقالا كيت زران أكسانا منان warri nama nesuni akka sana manani fudhatanii biraan naagaa sababni saayee arra gooftan isaanitti gad dhiisee jira waan ta'eef ijoollee magaalaa keessa jirtan ennaammoo naannoo isa warri jirtanii waaqayyo baga sin oolche tokkoffaan kana rabbiin baga sin oolche lammaffaan immoo namni gaafa waan ta'e viidiyoo sin hojjetu nama amana kana qofa osoo hin taane anafetu caala waan ta'eef rabbii gaditti of eeggannoon kan abbaati sababni saayee namichi Israa'el jechuudha amma warri asballaa wajjin jira suni meeshaa harkaa qabu hunda amanatti kennutti deebi'ee lola irratti bana'ee waan dubbatee fi of eeggannoon kan keechanii of eeggannoo deebisee naannoo bilhadas kan jedhamu shuwefeet bilhadas qalbeeffadha ijoolleen naannoo san jirta sheerii walii godhaatoo of eeggannoo taasisa deebi'ee immoo namichi naa rukutuu in dubbata MTV yookaan ala jadiid jedhaatu albeekeshina sana gada buufadhaatu dhageeffadhaadha maaliif jala fagaachuun isin barbaachisa waaqayyoon nu oolchan jedhina mana kee tokko amamtanii teechanii irraa fagaadha namni MTV yookaan ala jadiid san dhageeffatee gisee inni dubbatu irraa fagaadhaadha meeshaan iddoo akkanaa jira ani iddoo akkanaa na rukute jedhee dubbata namichi jechaan yeroo sana abbichoof qobbeechee jala fagaachuu qaba maaliif isaan akkasitti jala fagaataniiti mana ofii dhiisanii kan baqatanii isa dhageeffatanii irraa fagaatan kanaaf ijoolleen keenyas akkasumatti irraa fagaadha maaliif irraa fagaachuun isin barbaachisa rabbuma na baase jettee rabbumatti of kennitee taa'uu qofa osoo hin taane jechaadha deebi'ee immoo ati mul'ata qabdaayi hati waaqa biraa dhuftee atis nama akka keenyati maa itti beektaa moo Israa'el wajjin jirta warri jettafaa jira sammuun koo banamaadhaan duudaa muti gurri kiyyasin dhagaa ijji kiyyasin arga adda baafadheen beeka gaaris yaraas abbaa barbaade maaf hin taane sodaadhaan madaamii ta'e warra dhiiraa ta'e warra dubartii ta'e jaarsa ta'e jaartii ta'e eenyumaaf hin taane hin sodaadhaan caccabseen irraa bara waan ta'eef nan gaafadhasi daffareen haasaasi daffareen itti dubbadhasi maaliif akkanumatti kushinaa arabaa keessatti du'aa wal isinitti fakkaatina waan ta'aa jirus adda baafachaan deema akkanumatti hin taasinitti fakkaatina deebi'ee immoo viidiyoon eeggadda isin hojjedhe irratti Ramadaan booda lolli akkasumatti itti fufee lola dhufaa mana jedhee isin dubbannaan baga isin argisiise garuu Ramadaan asitti iyyuu baga waan isin argisiise garuu isaachittis baay'ee waan kana caalutti taasira in argitanii isin hin jira maaliif jennaan amma sammuu keetiin irratti gad isin dhoowutti nama bartan garuu mucha wanni ani viidiyoo akkasitti isiniif hojjedhuu fi hunda keenya waaqayyootu nu eega ofii kiyyaaf ana santaa isin keechaa galaa qofa osoo hin taane hojjedhu hojiidhaaf dhufte waan ta'eef hojjedhu garuu sammuu kee baniitii qalbeeffadhu dhaggeeffadhu adda baafadhu MTV jedhiiti akkuma TikTokii buufattee gadi buufattee qabdu albeekeshina isaa jechaadha MTV jedhiiti ala jadiidi jedhii bilbila keetii irratti buufadhuuti hoduu darbaa jiru biyya keetti jirtu kamiyyuu taa'iti hoduu darbaa jiru dhaggeeffadhu adda baafadhu maaltu biyya ati keetti jirtu keessatti maaltu akka taa'aa jiru of eeggannoon kan keetti rabbii gaditti ani badaa galaa isin osoo hin taane ookan keechaa kaadhaa galaa odoo hin taane maaliif ofii kiyyaaf keessa taa'ee tan hojjedha birriin fudhadheetu keessa taa'ee hojjedha osoo hin taane atis taa'eeti hojjetadhu garuu sammuu kee baniitii maaltu akkas keessatti taa'aa jiru adda baafadhu bari rabbii gaditti immoo of eeggannoon kan abbaati waan ta'eef sababbiin an akkasitti isin hojjedhuu fi fakkeenya jechaadha warri mana isaanii dhiisanii baqatan kun maaliif of beekaniiti hoduu darbu san dhaggeeffataniiti kan isaan keechaa sigatanii too baqatanii jechaadha nama meeqa ijoolleen keenya kan beerutti keessatti du'aa ture ofii isaaniitiif keechaa baqatanii maaliif jennaani MTV jettee ala jadiidi jettee albeekeshina sana gaafa gadi buufattee hin barta saatii inni itti rukutu namichi ofii isaatiif bayee dubbatatiif irratti waan ta'eef meeshaan bakka akkanaa jira naannoo akkanaa jira meetira amma kanaa irraa fagaadhaa jedhee dubbata yeroo sanatti situ malata taaskiin hin jira wanni barbaadeen jira jarri ati bira hojjettu yoo sigatanii bahanii taaskii birrii meeqa taaskiin yoo jettan birrii 200 yookaan 150 dabartu meetira amma kanaa fagaadhaa gaafa isin jedhan taaskii keessa qabaadhatoo irraa fagaadhaa namsee keessa baasuudha jechaadha irraa fagaadhaa inni rukutu waan akkasitti fan viidiyoo isiniif hojjedhe malee ofii keetti asteechita hojjettaa nuyi akka biyyatti gallu barbaadaa warri jettanii ani ofii kiyya astaayee hojjedhee isin akka galtan hin barbaadu garuu maafan viidiyoo isin hojjedha akka hubannoo isinii ta'uuf
akka ofii keechaniif iddoo tokkotti iddoo isin jirtan sanatti wanni ta'e gaafa uumamu akka isin lubbuu keechan of baraartaniif rabbii gaditti akka isin of eeggannoo godhataniif kana viidiyoo isin hojjedhu malee badaa galaadha hojii dhiisaa galaa isin jechuu kooti miti. Fakkeenyaaf madaamin tokko bira hojjetta taananii maatii ishii fudhattee keechaa dheechite taananii atis malachuu qabda. Ishiin TV dhaggeeffatti, TV gisee dhaggeeffattu sana namichi bahee gisee dubbate ijoollee ishii sabasabattee kaatti. Ati wanti isaa siif hin galle maaltu akka ta'aa jiru. Kanaaf bilbila keetti irratti gadi buufadhu maal akka ta'u yeroo kam akka inni rukutu hadda baafadhu. Akka ishiin baddee kaattu sana atis kaachuu dandeecha. Taaskii barbaadde qabattee. Konkolaataan hin dhabamu jechaadha karaa irratti yoo baate. Hirraa fagaachuu qabda namni akkasitti of eeggannoo godhata biyya ormaa keessatti. Kanaaf isin jira waaqayyo hunda keenya wajjiniin akka ta'u abdii qabna. Adaraa keessan ijoolleen beeru jirta sirriitti of eeggannoo cimaa godha. Sirriitti of eeggannoo cimaa ammallee lolli beerut keessatti jammaramaa jira jedhan. Dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'eedha kan amma anuyyuu viidiyoota isaanii kana argee jechuudha. Micoo tana qofaa miti wanti dabarse dhugaa isheetii dhugaa kee jettee obboleettii koo eebbifame lola cimaatu ammallee deemaa jira rukutamaa jirti ammallee beerut ijoolleen beeru jirta waaqayyo gooftaan sinaa tiksu adaraa keessan of eeggadhoo godhaa akkuma miciyyoon jettuyyuu adaraa keessan isaan illee deemna isinillee lubbuu keessan baraaruudhaaf biraa hin hafina yoo isaanis gara biraa deeman isinis gara biraatu illee ta'u deemaa jalaa karaa isin irraa fagaadhate waaqayyo isin hojii yaa ta'u harka isin irraa qabatu isinin jedha hordoftoota kiyyaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinis baga nagaa naa taata isin jecha egaa warroon chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraabii gochuudha maamila keenya taa'aa isin jedha warra ta'aa jirtanis galatuuma ulfaadha isin jedha egaa ka hordoftoota kiyyaa akkuma micayyoon obboleettiin keenya jettutti beerut keessatti ammallee lolli jammaramee jira eegalee jira jechuudha adaraa keessan ijoolleen beeruu jira sirriitti of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo sinaa eegu namni kan nama eegu waaqayyoodha waaqayyo gaditti illee immoo abbaa illee of eeguu qaba jechuudha akkuma obboleettiin keenya isiniin jettee yeroo isaan illee deeman isinillee iddoo murattanii deemuu qabdanii wal yaadachiisuu qabdan jechuudha viidiyoo baay'eetu hojjetamaa jira beerut irratti ammallee rukutamaa jirti beerut akka malee rukutamaa jirti jechuudha kanaaf jennaan immoo sirii amma itti abaasti ishiin jechuudha maaliif akka biyyattiin tun lamaa wal nyaattu hin beekani inna kanaaf immoo ijoolleen keenya adaraa keessan warra achi keessa jirtan of eeggadhaa lubbuu keessan baraaraa nuti qoosaa fi waan annoo kana ta'e sirriitti dhaggeeffanna garuu wanta lubbuu kana baay'ee dhaggeeffannu viidiyoo kana sheerii godhaatti ijoollee biraan ga'a maaliif namni walirraa barachaa deema atis kan hin dhageenye ijoollee meeqa jira amma beerut keessatti jechuudha walirraa barachaa deemu jechuudha kanaaf adaraa keessanii lolli eegalee jira ijoollee beerutti adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo sinaa eeguu nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu hunduma keenya wajjin immoo waaqayyo yaa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyya maaliif nuti lubbuu teenya of baraaruuf yookiin immoo hojjennee of jijjiiruudhaan malee biyya ormaatti yookiin adagaan tokko nudhaa jenneeti miti kan biyyaa baanu jechuudha kanaaf immoo of qoxxobuu qabnaa wanni jedhamsan irraa immoo deebi'uu qabnaa of eeggannoos gochuu qabnaa jechuudha yookiin immoo yoo namaa didee biyya ofii galan biyyuma keenya gallaa jechuudha yoo nu ta'uu baate na akkasii isiniin jedha ijoolleen beerut keessa jirtan adaraa keessa sirriitti of eeggadhaa of eeggannoo cimaa godhadhaa isiniin jedha warri beerutti yoo isiniin taane immoo karaa biyya keessanii tikkeettii muradhaati keessaa gala rabbi galmaata wayya dhugaa waaqayyo isiniin jedhaan as ta'ee biyya kana keessatti gubachuurra yoo bagalte sii wayya jechuudha reeffi kee biyya ormaa keessa galuurra atumti jiraan kun yoo biyya keessatti galte sii wayya jechuudha maaliif lubbuun takka baateen argamtu waan ta'eef yoo jiraatan hojjetatanii of jijjiiruu hin jiraanne maal irratti hojjetu na kanaafiyyuu adaraa keessa waliin tuffatina namni gaafa viidiyoo hojjete waan tokko yoo dhagahe namni tokko walirraa barachaa deemna hundi keenya jechuudha akkasuma ijoollee keenya beeru jirtaniillee sagalee ta'uu hin dagatinaa haga danda'ametti sagalee ta'aa viidiyoo hojjetamu sheerii godhaa fi waaqayyo sin haa eeguu waaqayyo sin cinaa haa ejjetu hunduma keenya waaqayyo immoo nu haa eegus nu haa tiksusi isiniin jedha ijoolleen warra beerutti adaraa of eeggadhaa warri beerutti ijoolleen dhageessan ijoolleen ergaan kiyyaa kun isinitti dhagahamee jechuudha na akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo isin wajjin haa ta'u dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa yeroo kana keessatti ammallee akkasitti akka gizee duraanii sirriitti rukutaa jirti Israa'eliin ammallee sirriitti rukutaa jirti jechuudha jarattii kana lamaan waan itti kaasif hin beekwane isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyo isin wajjin haa ta'u waaqayyo isin haa eegu waaqayyo isin haa tiksu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa
hanga viidiyoo biraa walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isinin jaalladha isinin kabaja. Bye bye.